Ashama harka fuunee hordoftoota Raahel Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Raahel kanuma beektan ka YouTube irraa badeen ture amma immoo YouTube kiyya irratti deebi'een jira. Anaa dhufu isiniin jecha yaada kiyya ibsachuuf qophiin qaba. Baganaaf jiraattanii ani si yaadee jira isin na yaaddan immoo na yaanne kanaaf ka har'a surprise isinii qabadhee dhufe surprise isin gochuufani daawwattootni kiyya bakka jirtan hundattuu fayyaadhaan jaalalaan akka turtan abdiin qaba. Like share subscribe gochuu asumaan isin raafatina channel kiyya akka haaratti hojii eegalee namni ka Raahel Tuubiin eessatti baddee eessuma deemte jettanii na barbaadaa turtani mee lakkoofsa tokko commentii jalarratti na barreessaa. Warreen na barbaadaa turtaniif galatooma jedhee baay'ee akkan isin galateeffadhuuf lakkoofsa tokko commentii jalatti na barreessadha. Ani ka YouTube irratti hin dhufu jedheen ture garuu hangamna yaaddanii hangamna jajjabeessitu jedheetinan kunoo dhufee jira. Anaa dhufu naan jechaa na jajjabeessaa yaada naa kennaa commentii yaadolee adda addaa gaafilee adda addaa akkasin na barreessitan abdiin qaba. Kanaaf viidiyoon kiyya itti fufaa torbeerra akka mooxinnaate viidiyoo 3 gadhiisuuf abdiin qaba jechuudha. Kanaaf ka hangam na jaalattu hangam na yaaddan kan jedhuufan dhufe mee warreen hangam na yaaddanii deebi'i kootu nu deebi'i Raahel nu si barbaarna warri jettan yoo jiraattan sirriitti commentii na barreessadha. Commentiin yoo baay'ate akkasuma akkuma jedhee guyyuurraa irratti gadhiisuu guyyaa lamarraa guyyaa sadirraa irratti isinii gadhiisa jechaan jira. Ani hangan isin yaade yoo na yaaddan welcome isiniin jedhaa jira. Ani garuu daawwattoota kiyya baay'een jaaladha baay'een kabajaa. Kanaaf ani ka YouTube kiyya kanarratti deebi'uudha abdii qaba. Kanaaf warri na jaalattan kunoo jalatti na barreessaa mee nama meeqan na barbaada jedhee akkan abdii godhadhu. Kanaaf ka YouTube kiyya irratti deebi'uufanii haamilee natti horaa jechaan jira. Kanaaf warri gaafii qabdan gaafii barbaadan na gaafadha. Viidiyoo kana jalatti gaafii barreessadha. Gaafii keessaniif viidiyoo kophaatti waraabitanan gaafii keessaniif deebii kenna waan ta'eef gaafii barreessaa isiniin jechaan jira. Gaafileen immoo akkuma beektani ka yaadni fi gaafileen haamilee namaa cimsaa yaada viidiyoo itti baay'isuudhaaf baay'ee nama gargaara. Kanaaf gaafii qabdan gaafii haqaaf dhugaa ta'e na gaafadha. Anillee deebii haqaaf dhugaa ta'e fi short in the brief kan ta'een deebii isinii deebisa. Kanaaf yeroo baay'ee ka namni irraa baddee maal jettee eessa deemtee Raahelii warri jettan asirratti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jedheera. Yaada qabdanis immoo achumaan itti fufaa. Gaafii yoo qabaattan na gaafadhaadha. Namni lama immoo yookiin namni 3 na gaafateedhaaf gaafii kana deebisuuf oduun ta'in namoonni baay'een harki irra caalan ummatoonni hundi akka na gaafataniifanii gaafii qabdan guutuu waan isinitti fakkaate eessatti akka badde maal akka taate kan jettan yoo jiraattan gaafii qabdan yaada isinitti dhaga'ame hunda gaafachuu dandeechuu gaafii keessaniif immoo deebilee gaafii quubsaa ta'e deebisuufanii qophiirran jira. Kanaaf itti fufaa gaafiin keessan itti fufu jechaan jira. Anammoo wanni YouTube kanarra na hambise waan guddaa waan jabaa waan hangana hin jedhamne waan nama gammachiisu waan keessa keessan gammachiisee keessa keessanirree yookiin isinitti dhaga'ame warra kaan immoo boochisee yookiin aarsee ta'uudha mala. Kanaaf wanni nan irraa badee fi hangana jedhee dubbachuuf sana baay'ee natti ulfaata. Amma gaafilee keessanirra dhaabbadheetinan kanan deebisuu fi Raahel ka akkanatti baddee waggaa fi hangam isiniin jedhu reessinuu hin beektu hangam akkan irraa badee. Kanaaf mee Raahel maal fakkaatte ni furdatte moo ni huqqatte moo irraa bareede moo irraa busaa'e moo jettaniitillee na gaafachuu dandeessu. Raahel ni diimatte Raahel ni gurraachofte Raahel maaloo ni qallatte Raahel maaloo ni furdatte naan jechuu dandeessu. Akkasika kanaafu ka Raahel maaltu qallisee Raahel maaltu furdisee Raahel umatana maaltu afaan itti buusee Raahel umatana maaltu dudubbachiisaa Raahel umatana maaltu qinqin godhee akkanatti boodiidhaan gadi baasee
YouTube irratti jechuu dandeessu duraan shiitanii maaliidhaan jechuu dandeessu gaafileen ka miliyeena kuma kitila waan ta'eef gaafii keessassan immoo deebisuufani kuma kitilatti deebisuuf qophiin qaba kanaaf mee isinumarraa ka'eetuman gaafii keessanirra yaada keessanirra gammachuu keessanirra gadda keessanirra laaleetinan kanarraa kan ka'e video kana kanan dhiyeesse video kana laaltanii oonaa deebistan yaa rabbii kiyya akkamitti akkan isinii deebisu akkam isiniin jedhu firfirsee takka naman akka gumaa xaafii sanitti firfirseetinan deebii kiyyaa fi wantoota na hambisan guutuu kan suuraadhaan baasee kan jechaan bahu jechaan baasee kan bifaan baasee kan ifaan baasee kan dukkanaan baasee akkan gaafii kana isinii deebisu abdiin qaba kanaaf Raahel Tuubiin akkan fakkaatti Raahel Tuubiin ni furdatte moo ni huqqatte moo mee maal fakkaatti isin biratti ana biratti garuu kan Raahel Tuubiin akkuma kaleessaa saniin jedha isin garuu jijjiirama kiyya argitan tokko irratti koomentii barreessadha. Kanaaf anaa dhufu koomentii keessaniif waan ta'eef wanni isinitti fakkaate guutuu ana na gammachiisa barreessa gaafadha isiniin jechaan jira. Kanaaf hangamna yaaddan jedheetinan yookiin immoo hangamna jaalattu dheetanan samoona kana guyyaa 3 moo guyyaa 2 koomentii isin duraan na barreessitan video duraa jalatti irra deddeemee tan dubbisee maal jedhe ummanni kun edaa akkanatti na jaalata daawwattoota akkatti na jaalatan daawwattoota hanga kanaan qaba daawwattoota miliyeena lakkaawaman qaba edheetinan keessi kiyya baay'ee gammadee kanaaf video kana waraabuudhaaf kan naka kaasee kana YouTube kiyya irratti irree deebi'uudhaaf kan naka kaasee kana garuu wanti angam isiniin jedhu akkam jedhure wanti YouTube kanarraa na hambise wanta guddaa baay'ee itti deemanii hin dhumne kana isaanii fixne kan itti deemanii bira hin geenye yoon isiniin jedhe ana namantanii garuu gaafilee keessanirraa ka'eetinan deebiseedheetiin malee na amanuu hin dandeessanii wanti na hambise ajaa'iba jechuu dandeessu. Ana garuu wanti na hambise na gaddisiiseeti muti baay'ee na gammachiise natti tolee akkasittiin irraa hafe isiniin jechuuf dura koomentii keessan laaleetinan lakkii wanti kun na boochiseeti na gaddisiiseeti anan jedhus koomentii keessan laaleetinin waan ta'eef kanaaf baay'ee si yaadeetinan koomentii keessan kan darbe san laalee ammaas nagautti quuffadheetinan isinii dhufe jechaan jira. Meeqa yaada qabdanii fi wanta hunduma kuno balballi kiyya banaadha yeroo barbaaddanitti dhooftanii kan seentanii hanaa dhufu isiniin jechaan jira. Kanaaf isinis daawwattoota kiyya wanta rakkatanii rakkina keessaa baatanii yoo gammaddanis wanta gammachuutti baatan waaqayyo sinaa taasisu jecha anis naman rakkadhee yookiin immoo gammadee du'aa isinii kadhadhu isinis rakkatanii du'aa isinii kadhadhu isinis immoo anis immoo rakkadhee du'aa walii kadhannu nu haa taasisu wal bira nu haa bulchu umurii nu haa dheeressu jecha waan dursee dhalli namaa rabbi isaa sodaachuu qaba rabbi isaatti ittaansee immoo wal jaalachuu qaba erga wal jaalatanii jaalala saniin booda wanti hunduu kan jiru waan ta'eef kanaaf jaalala keenya jaalala bal'aa jaalala miyaawaa jaalala yeroo dheeraa jaalala hanga dhumaa nuufaa taasisu isiniin jechaatinan jira. Kanaaf namni kun akkuma itti dhagaametti yookiin akkuma itti fakkaatetti waan baay'ee yaaduu danda'a. Kanaaf yaadni kiyya yaada pozitiivii ta'ee yaada gaarii yaada jaalalaa daawwattootaaf isinii qaba waan ta'eef anaafillee du'aayinaa kadhadhaa namni kun of tuffatee yookiin immoo of qisaasichee yookiin immoo of qucursee jiraachuun baay'ee nama saniif gaarii mootii haamileedhaafillee. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een of qucursanii haamilee isaanii cabsanii akkasitti jiraatu namni immoo haamilee ofii cabsoo duun ta'in haamilee namaa kana rabbi kan cabsusi kan kaasusi kanaaf rabbi jiru namni immoo haamileen isaan cabu
Kanaaf amilee kiyyas jajjabeessitanii yaada keessanis akkan yoomiyyuu YouTuberraan banne akkana gootan abdiin qaba. Warreen YouTubera taatan yookiin immoo warreen peejii qabdan warreen Facebook qabdan hundumtu linkii nan gadhiisa YouTube kiyya ka share gootanii akka yeroo muraasa keessatti yoo xinnaate baay'een gaafadhu subscribing kiyya akka 50 baatii 3 keessatti ga'u abdiin qaba jechaan jira. Kanaaf hundi keessan like share subscribe gochuudhaan nafaana dhaabbadhaa galatoomaa isiniin jedha.